Roosaan erga Ameerikarraa haftee maaltu isii mudate, maal keessa jirti, haala akkamii keessa jirti kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Roosaan erga gara Adaamaatti dhufte maalirra jirti, maaliif Adaamaa dhufte, dhimmi Adaamaa dhufteefuu maali? Ooshaan waan kanarraa maal dubbate, Roosaa maaltu mudate erga Ameerikaa hafte jechuudha. Roosaan yaada adda addaa keessa seentee jirti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isin chaanilii nagaa koota alhamdulillah galatti rabbi. Har'a viidiyoo nan isin qabadhee dhufe akkuma durarra taasifne viidiyoo kanas maal like, share, subscribe, comment barreessuudhaan warroonni nu jajjabeessitanii hamma ooyoon ana dhuga turtan baay'ee galatooma baay'ee isin jaalladha. Obboleeyyan kee hunduma keessanuu jechuudha. Asumaan viidiyoo nan har'a isin qabadhee dhufe kanarratti otoo hin xumurin dura otoo viidiyoon dhageeffatin duratti wantoonni isin godhuu qabdan viidiyoo hamma dhumaatti dhageeffadha. Boodarra immoo koomentii barreessaa jechuudha. Sababni illee viidiyoo ka'umsarraa turtanii otoo hin taane hamma dhumaatti yeroo dhageeffattan isin fayyada jedhee yaada. Obboleeyyan kiyya har'a wantoonni nu wajjin haasa'uuf walirraa barachuuf hiriyaa gaarii ta'anii wal jajjabeessuuf wantoonni nu barbaachisan tokko tokko waliin ilaala jechuudha. Isaan illee maali yoo jettan Roosaan erga gara Ameerikaa haftee baasii guddaa baaftee Ameerikarraa haftee maaltu isii mudate akkuma suuraa isii asirratti argitan kanatti Roosaa waan isii mudate waan addaati jechuudha. Waan addaati jechuun haadha isiitiif jechee wanna san goote jechuudha. Haadha isiitiif jecha Ameerikarraa fuudhisiisuun baay'ee tokko kan nama gammachiisudha. Baay'ee tokko kan nama dinqisiisudha jechuudha. Roosaan erga gara Ameerikarraa haftee wantoota adda addaatu isii mudata. Akkuma isinis akkuma bakki isii san buuftanii of ilaaltan Roosaan yaada guddaa keessa seente jechuudha. Maaliif namni tokko gammachuu fi wanna tokko isatti dhaga'e fuula isaa kanarraa beeksisa jechuudha. Roosaan dhugaa dubbachuun namoonni hedduun irra guddinaan koomentii isii barreessan jabina isii barreessan. Maaliif namoonni hedduun maaliif Roosaa dinqisiifatanii haadha isiitiif jettee wanti san godhuun sun waan addaati jechuudha. Namni gisee ammaa haadha ofiiti jedhee baasii guddaa baasee hafuun isii suni namoonni tokko tokko odoo taate biyya san dhaqee haadha kuusee yaama jechuun irraa dubbata jechuudha. Roosaan himmootu erga sanii viidiyoo asiin dura hojjette irratti illee viidiyoo illee ergaan hojjechaa jirtu baay'ee dhiphadhee jira. Wanni gara Adaamaa dhufeef illee ijoollee wal argee xiqqoo sammuu biyya bohaarsuu barbaada. Namoonni mana kilaasii takka yookiin lama qabdan namni beektan eeruu fi dandeettan jechuudha. Akkuma isin jette irratti jechuudha. Kanaafuu nuti illee amma Roosaan ammallee rabbiin jabina si haa kennu. Maaliif tokkoffaan jabina atu jabduudha. Hin yaaddanii duniyaan homaa miti. Duniyaan ni argamti. Asirratti Roosaan maaliif Ooshaaniif Roosaan waan san kaasanii Ooshaan illee bira jira. Hiriyaa jechuun hiriyaa dubaraa qofaa miti. Hiriyaa jechuun hiriyaa akka dhiiraa ilmaan jiru lafa kanarratti yoo jedhe akka kooti waan beekuuf jechuudha. Maaliif hiriyaan dhiiraa yeroo kamuu kan si bira dhaabbatudha. Dhugaa dubbachuuf hiriyaan akka dhiiraa hin jiru. Maaliif namaaf hubata. Akka dubartoota otoo hiriyaan dhiiraa namaaf hubata. Wallaahi lazi Ooshaan har'a Roosaa jabeessuu irratti birras deemna jedhe haadharra dubbate irrattis baay'ee tokko kan na gammachiise jechuudha. Maaliif hiriyaan dubartii qofaa miti. Hiriyaan dhiiraa wanni akka hiriyaa dhiiratu yuunumaan jiru akka kootiitti akka ni yaalutti. Har'a immoo bocaa kanarraa waan hedduu arga jechuudha. Isii jabeessee jechuun isiin illee mootuu sammuu isii kana bashannansiisu xiqqoo isii boqonnaa fudhachiisuuf gara Adaamaatti wanna dhufte fakkeenya kuulanii fa'aan hiriyoota isii ka duraa yuutuubar wajjin dalagan ijoollee irra Yaman irraa galan irra guddinni isaanii ijoolleen gara Yaman irraa galan irra guddinni isaanii yuutuubaroota kan turan akka kuulanii Wi-Fi Jaalala Muktaar Jiddaafa firoomsa na fakkaatan jechuun ijoollee hedduudha jechuudha. Akkasuma ammallee jaafillee dabalatanii jiranii ummukaanus jirti. Bakka Roosaa nama xiqqoo sammuu isii kana bashannansiisuuf boqonnaa fudhachiisuuf Adaamaa keessatti turuu barbaadde na fakkaata. Abshiirii jennaani maaliif yoo jettan haadha isiitiif jettee baasii guddaarra baaftee yaada keessa galte. Hin beektanii nuti mallaquma xiqqoo tokko yeroo baafnu keessattuu nuti warri mana namaa dalaganii jennu kun yeroo maallaqa xiqqoo baafnu sammuun keenya ni danfa jechuudha. Akka malee danfa. Sababni illee maaliif dadhabinaan fedhe isillee waan kana dalaguu irratti dadhabbii guddaa fedhe jechuudha. Akkasiin dubbattetti dhuguma dadhabbii guddaadha nu argaa jirra. Amma isin asirratti maal dubbatte daawwattoonni isii baay'inaan viidiyoo isiisan akka daawwataniif yaada isaanii keessattis Ooshaanis akka dubbatetti viidiyoon isii sun baay'inaan daawwatamuu qaba. Maaliif waan kana immoo bitachuu dandeetti.
waa'ee kaameraalee dubbattee jirti. Kaameraa kanallee immoo bitachuu dandeetti karma salphaan jechuudha. Maaliif inni guddaan isin jabeessu isin bira dhaabattudha jechuudha. Isii yaada keessa jirtu kan immoo uummanni kun maatiin isii jechuudha. Yoo bira dhaabbattanii jettan kan duraanii caalaa daran dabarsitanii yoo daawwattanii baay'ee tokko kan nama gammachiisu jechuudha. Isin gaafa san kana caalaa boharte. Garuu wanni guddaan haadha isiitiif irra gammachuu qabdi. Haa ta'u malee nutis isinis akkuma isin dubbattetti ijoolleen Suudii Dubaay jettee jirti. Irra guddinaan ijoolleen Suudii fi Dubaay akkas namoonni akkanaa kun daddafanii kan nama dhaqqaban. Namoonni Dubaay Suudiin jechuudha. Dafanii kan dursanii nama rakkate beelaa ta'ee buqqa'aa ta'ee ijoolleen nama dursan ijoollee Dubaay fi ijoollee Suudiiti. Ijoolleen Suudii baay'ee ummatoota keenya bira kan dhaabatan keessaa Suudii fi Dubaay baay'ee tokko jechuudha. Ijoolleen keenya gara hundaan miidiyaa isaanii irratti wallaahi baay'ee nama gammachiisa. Alhamdulillah rabbil aalamiin kana qabaachuun utoo ani rakkadhee boru rakkoo na baasu utoo ati rakkattee boru rakkoo si baasan jechuudha. Kanaaf roozaan ijoolleen hedduun jajjabeessitee jirti. Isinillee warroonni jabeessitan ulfaadhaa isiniin jechuu barbaanna. Maaliif namuma kanatu hiriyaa walii ta'e, nama kanatu wal bira dhaabbatee, nama kanatu wal gargaaree, nama kanatu rakkoo keessa wal baasa. Isillee yaadda inni gara miidiyaa keetitti deebi'ee roogaan hojjedhu, viidiyoo kee guyyaarraa hojjedhu jennaani yaada keessan galini akkuma dubbattetti akkuma jiratti argatanitti baay'ee tokko gaddite jechuudha. Yeroo haasatu isaan keessatti imimmaan inaan namni tokko beektaa walirraa hubatu miti. Imimmaan ija isii garuu uf qaqqabdeeti. Maaliif uf qaqqabdere? Yeroo san kaameraa waan marabaa jiruuf uf qaqqabdee roozan jechuudha. Wallaahi baay'ee namatti dhagama. Maaliif waan isin keessa jirtu isiif rabbitu beeka jechuudha. Hammam hin deeme jettee iddoo garaagaraa deemtee yeroo bashannantutti baasii guddaa baasii kuulanii fa'aa. Baasii guddaa baasan namni biyya Itoophiyaa keessatti garuu baasii guddaa baasan hin beektan jechuudha. Jireenya Itoophiyaa hin beekanii tokkoffaa Finfinneerraa lamaffaa Adamarraa gara Harariis deemtee deebitee na fakkaata. Akka viidiyoo isaan arginetti waan akkasiis maaliif dalattee deemeetiin hin biyya taa'udha. Gara biyyaan baadheema kan jedhurraa erga shaate ishee immoo oliftee nan eesteen deemee waan jettee fi ilmooti yatuni. Isii waan hangafni akkuma isin jettee isiidha fakkaata. Kanaaf namni isinillee yaada kana keessa seente baay'ee tokko kan yaaddofteedha. Kan garaa nama nyaattudha. Jajjabeessaa namoonni akka duraanii isii daawwachaa hin jiran. Mantaan isii gadi bu'aa jira waan ta'eef jajjabeessaa roozaa bira dhaabbadha. Waan dandeettani. Namoonni fedhiidhaan gargaaruu dandeettanii maaliif hojjettan yaada isii kana irraa balleessuuf akka tasgabbooftee hojii isii kana hojjettee itti fuftutti isiniin jechuu barbaada. Asumaan ooshaanillee akkasuma nama isii cinaa dhaabbatu keessa tokko maaliif hiriyyaan dubartii qofti si biraan dhaabbattu dhiirillee hiriyyaadha. Hiriyyaan dhiiraa baay'ee gareedha akka dubartootaatti miti jechuudha. Kanaafuu wanni isinitti dhaamadhu wanna biraan jiru mucatti kana jabeessaa bira dhaabadha. Yaada isii kanarraa balleessuuf dhagaa viidiyoo isaan sheeruudhaaf namoonni argatan jechuudha. Maaliif mucattiin kun akka yaadni isii kun irraa badee hojii isii karaa waatiin karaa qajeelatiin duniyaa tanallee rabbiin biyyuma keessatti isii dabarsee akka biyya Ameerikaa caaltuu rabbi isii haa kennu. Maaliif namni akkuma jaruu dubbatanii jira namni wanna biyya biraa deemuuf mallaquma tanaaf malleen tuni waan jiraatin biyya keessa si jibbisiifti biyya amballe biyyuma ambaa keessattuu yoo hojii tokko hin qabaatin si jibbisiisa. Maaliif nuti hojii qabaanne teennee haasofna malee odoo hojii qabaanne teenneen haasofna. Kun maaliif homa jiru jechuudha. Bakki hunduu hojiidha. Biyyis hojii keessa biyya keessallee hojiin gaarii yoo jiraate namni socho'u hin jiru. Biyya amballee hojiin jiraate saniif deeme jechuudha. Namni biyya ambaa kana yoo ni deemuuf mana namaa kanatti gubachuuf ni deemu mallaqa kan argachuuf. Gaammalleen kun hin jiru immoo waa tokko hin jiran jechuudha. Kanaaf Ameerikaa Itoophiyaa masii haa taasisu biyyuma kee keessatti achuma keessatti duroomte achuma keessatti dulloomte akaakii abaabiyyee rabbiin si agarsiisu jennaan nu hunduma keenya warroota biyyoota ambaa keessa jiran biyya keenyatti rabbiin nagaan nu galchee biyyuma keenya san keessatti dulloomnee horree akaakii abaabiyyee nama argu rabbiin haa taasisu. Kun isa tokkodha jechuudha. Rabbiin biyya keenyaa nu baasee rakkoo biyya keenyaa nu baasee
cinqamne yeroo waan godhannu jennu godhanna malee jaalannee miti. Maaliif otoo jiraate otoo gahaan jiraate qabeenyi gahaan jiraate namni waan tokko beekuu qabdan nyaataa dhugiif biyyaa dhabee biyyaan bahu isin haa galu. Takkarraa lama nyaataa dhugii ka dhabee biyyarraa bahu hin jiru. Garuu waa fooyyeffadhe jijjiirama sanirraa agarsiisatu biyya isa baasee biyyaan baateetti gubatee waa hedduu jedhamee arrabsamee jibbamee bakka karaa hedduun jechuudha. Maaliif kun hamma tokko fooyyessuu agarsiisudha. Agarsiisaa sanirraa jedhee kan yaadu jechuudha. Haasakee isinitti dheeressee jira. Haasakee isinitti dheeressee dhiifame isiniin gaafadha. Asumaan immoo warroonni qeeqa qabdan warroonni immoo gorsa qabdan kun sirrii miti irraa deebi'ee kun akkana warri jettanillee ani marhaba isinirraa fudhaa gara hundumaanuu. Kanaafuu viidiyoo kiyya asumarratti dhaabaa hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.